Kuni kan ilmu kiltuuti. Ati ilmu kiltuu irra jalqabu. General Haddasa Birru. General Waaqoo Guutuuti. Baaroo Tumsaa. Karra Abbaa Gadaa. Hailee Fidaa. Magarsaa Barii. Jaarjaatanii yaadu. Walumaa irratti fakkii baay'ee yaaddoo jechuun baay'ee gadda cimaa natti dhaga'ame. Hacaaluu of keessa dhabuu keenya. Hacaaluu hundeessati. Akkuma irratti immoo egaa goota koo kana hedduu dinqisiifadhuu fi hedduu jaaladhuudha. Jawaar Mohaammed qabsaa'aa ilmaan Oromoo ilmaan biyya kana sun Gaanuu Guutaa namni sooshaal miidiyaa jiru namni hin beekne waan yerootti fakkaatu. Gaafa qabsoo maastar pilaanis fakkiilee qabsoo san calaqqisan hedduu hojjechuudhaan kan beekamu. Yeroo inni biyya kana galus kan inni amboo namni deemee waadaa gale san suuratti jijjiire akkan waadaan gale san akka irraan fannu warra godhe keessaa idamuu dura jiroota muraasa dura suuraalee kana akka hojjechuu barbaadu natti hime. Akkasuma eegale hojii san sun jidduutti hin dhaabin hojii san xumuree amma immoo kana dhaaboo fide warra qabsoo kanaafis aartii Oromootiinis uummata guddaa gumaachaa jirudha. Artistoonni keenya jajjabeeffamuu qabu, deeggaramuu qabu. Seenaa keenyas, aadaa keenyas, afaan keenyas, eenyummaa keenyas akka guddifnuuf qabsoo keenyatti ibsinuuf waan gargaaraniif jajjabeeffamuu qabu. Akkasumas jabaaduu fi jedhanii